Seeqaa rukutuun akka macaafa qulqulluutti cubbuudha. Macaafni qulqulluun seeqaa rukutuun yookaan onanummaan ifatti caqasuu yookaan cubbuu ta'uusaa fi dhiisuu isaa tasumaayyuu hin dubbatu. Seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 9-10 keessatti macaafni qulqulluu irra deddeebi'uudhaan seeqaa rukutuu ilaalchisee yookaan onanummaa ilaalchisee seenaa Awunaanii akka ta'e agarsiiseera. Muraasni dubbisaa sanyii kee lafa irratti dhangalaasuun cubbuudha jechuudhaan hiiku. Ta'us garuu dubbisa isaa isa sirriidhaan kan jedhe miti. Waaqayyoo Awunaaniin irratti kan faradee sanyii isaa dhangalaasuu isaatiin miti garuu Awunaan obboleessa isaatiif dhaala dabarsuu dirqama isaa ta'uu isaa diduu isaatiin keeyyattoota jechaa hin jiru. Keeyyatichi jechaa kan jiru waa'ee sanyii dhangalaasuun miti. Garuu waa'ee dirqama maatii guutuuti. Seeqaa rukutuun yookaan onanummaan cubbuu ta'uu isaa akka mirkaneessaatti alii kan hojiirra oole Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 27-30. Yesuus yaada fedhii cubbuu qabaachuu sirrii akka hin taane dubbateera. Harki mirgaa yoo si gufachiise muriitii gati jechuun dubbateera. Haala wal fakkaatuun seeqaa rukutuu yookaan onanummaa fi keeyyata kana gidduu wal fakkeenyummaan waan jiruuf seeqaa rukutuun yookaan onanummaan kan Yesuus caqasaa turedha jechuun kan hin fakkaannedha. Macaafni qulqulluun waa'ee seeqaa rukutuu yookaan onanummaa cubbuu ta'uu isaa bakka kamittuu caqasuudhaa baatus gara seeqaa rukutuutti kan nama geessuu danda'an hundinuu cubbuun kan guutaman ta'uu isaaniif ta'uun dhiisuu isaanii gaaffii uumaa hin qabu. Seeqaa rukutuun yeroo hedduu yaada ejjaa walquunnamtii saalaaf of kakaasuu yookaan bu'aa fakkiiwwan walquunnamtii saalaaf nama kakaasanitti kan irratti xiyyeeffannoon laatamuu fi qaban jarreen kana. Yoo hawwanii fi fakkeenyonni yaadni naamusa gaarii hin qabne walquunnamtiin saalaaf nama kakaasan irraanfatamanii fi mo'aman wanta dhimma qabu miti. Namoonni hedduun seeqaa rukutuudhaan cubbamaa ta'uu isaaniitti dhaga'amee rakkatu. Dhugumaan gara kanaatti kan nama geessan caalaatti qalbii diddiirannaan jarni barbaachisa. Dhimma seeqaa irratti hojii irra oolfamuu kan qaban qajeelfama kan macaafa qulqulluu ta'an wantoonni murtaa'oon ni jiru. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan xuraa'ummaan hundinuus sassates isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu jechuun ni dubbata. Seeqaa rukutuun akkamiin qorumsa adda ta'e sana dabarsuu akka danda'u ilaaluun ulfaataadha. Macaafni qulqulluun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irratti egaa yoo nyaattan yookaan yoo dhugdan yookaas waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa jechuun barsiisa. Wanta tokkoof Waaqayyoodhaaf ulfina kennuu dadhabnaan hin raawwattu. Namni sun kan inni hojjetu Waaqayyoon akka gammachiisu guutummaatti yoo hin amanne cubbuudha. Wanti amantiidhaan hin hojjetamne hundinuu cubbuudha. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 23tu jedha. Dhagni keenya akka bitamaniidhaaf Waaqayyoodhaaf akka ta'an yaadachuu qabna. Dhagni keenya mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniiree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaan dhagna keessanii waan inni ittiin galateeffamu jedhaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19-20tti. Dhagna keenyaan kan raawwannuun dhugaan inni guddaan kun ilaalcha sirriidha. Akkaataa ilaalcha qajeelfama kanneeniitti seeqaa rukutuun cubbuudha kan jedhu kan macaafa qulqulluu irraa ta'edha. Si'ifatti seeqaa rukutuun kan Waaqayyoof ulfina kennu miti. Bifa naamusa gaarii qabu ittisuus ta'ee qormaata Waaqayyoo dhagna keenya irratti abbummaa qabaachuu isaa hin darbu.